Labsii lakka 255 muraa 2016 kutaa 6 tumaalee adda addaa keewwata 36 haala addaan kaffaltii irraa bilisa taasisuu qonnaan bultoonni horsiise bultoonni yookiin gamisa horsiise bultoonni aanaa tokko yookiin tokko ol keessa jiraatan sababa rakkoo humnaa ol ta'een guutummaa guututti yookiin gartokkeen oomisha qonnaa irraa yookiin beeyladaa irraa miidhaan kan irra dhaqqabe yoo ta'e manni maree bulchiinsa mootummaa naannichaa kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa irraa guutumatti yookiin gartokkeen bilisa taasisuu ni danda'a. Raawwiin isaa qajeelfama bahuun kan murtaa'u ta'a. Keewwata 37 hanga kaffaltii dabaluu yookiin hir'isuu. Keewwata 37 keewwata xiqqaa tokko hangi kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa labsii kana keessa tumame jiraatus qorannoo irratti hundaa'uun manni maree bulchiinsa mootummaa naannichaa hanga kaffaltii labsii kanaan murtaa'e dabaluu yookiin hir'isuu ni danda'a. Keewwata 37 keewwata xiqqaa 2 keewwata kana keewwata xiqqaa tokko jalatti kan tumame jiraatus hangi kaffaltii manni maree bulchiinsa mootummaa naannichaa dabaluu yookiin hir'isuu haala kamiiniyyuu parsantii 75 caaluu hin danda'u. Keewwata 37 keewwata xiqqaa 3 keewwata kana keewwata xiqqaa 2 jalatti kan tumame jiraatus dabaluun yookiin hir'isuun kaffaltii hojiirra ooluu kan danda'u koree qindeessituu caffee beeksisuun ta'a. Keewwata 37 keewwata xiqqaa 4 haalli raawwii keewwata kanaa dambii bahuun kan murtaa'u ta'a. Keewwata 38 dirqama deeggarsaa kennu namni kamiyyuu labsii kanaa fi dambii yookiin qajeelfama bu'uura labsii kanaatiin bahu hojiirra oolchuuf deeggarsa barbaachisaa ta'e kennuuf dirqama qaba. Keewwata 39 adabbii yakkaa namni tumaalee labsii kana dambii yookiin qajeelfama labsii kana hojiirra oolchuuf bahe cabse argame kamiyyuu akkaataa seera yakka rogummaa qabuutiin kan itti gaafatamu ta'a. Keewwata 40 tumaalee ce'umsaa. Keewwata 40 keewwata xiqqaa tokko kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa labsiin kun osoo hojiirra hin ooliin dura hin sassaabamin hafe bu'uura seerota hojiirra turaniin xumura kan argatan ta'a. Keewwata 40 keewwata xiqqaa 2 dambiin yookiin qajeelfamni seerota labsii kanaan haqaman bu'uureffachuun bahanii hojiirra jiran hanga labsii kanaan wal hin faallessinee fi hanga dambii yookiin qajeelfama birootiin bakka bu'anitti raawwiin isaanii kan itti fufu ta'a. Keewwata 41 seerota haqamanii fi raawwatinsa hin qabaanne. Keewwata 41 keewwata xiqqaa tokko labsiin kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa irraa deebi'uudhaan fooyyessuuf bahe lakkoofsa 99 muraa 1997 fi labsii kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa lakkoofsa 99 1990 muraa lakkoofsa 99 muraa 1997 fooyyessuuf bahe lakkoofsa 131 muraa 1999 labsii kanaan haqamanii jiru. Seeronni yookiin hojimaanni labsii kanaan wal faallessan kamiyyuu dhimmoota labsii kanaan hammataman irratti raawwatinsi hin qabaatan. Keewwata 42 aangoo dambii fi qajeelfama baasuu. Keewwata 42 keewwata xiqqaa tokko manni maree bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa labsii kana hojiirra oolchuuf dambii baasuu ni danda'a. Keewwata 42 keewwata xiqqaa 2 biirichi labsii kanaa fi dambii bu'uura labsii kanaatiin bahu raawwachiisuuf qajeelfama baasuu ni danda'a. Keewwata 43 yeroo labsiin kun hojiirra itti oolu labsiin kun guyyaa magaalota Oromiyaa irratti maxxanfame bahe irraa eegalee hojiirra kan oolu ta'a. Finfinnee Guraandhala 11 bara 2016 Shimallis Abdiisaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin haala labsii itti fayyadama lafa baadiyyaa kutaa kutaadhaan kan qoodame chaanaalii kana yuutuubii kanarraa argachuu dandeessu waan ta'eef haga dhumaatti wanta jiran kanarraa argattu.